Ashama daawwattoota keenya FIB irraa qophii gola maatii keenya eegallee jirra. Qophii gola maatii keenya har'aadhaan maatii isiniif fakkeenya guddaa ta'an isiniif qabannee dhiyaanneerra. Egaa gola maatii keenya har'aadhaan bakki nuti itti argamne artistii Oromoo qaalii gameessa akkasumas qabsoo uummata Oromoo keessatti bu'aa bahii hedduu keessa darbee kan har'a gahe artist Zarihuun Wadaajoo fi haadha manaa isaa Olaantuu Gammachuu waliin turtii taasisna. Egaa artist Zarihuun Wadaajoo bu'aa bahii akkamii keessa kan isaan darbanii har'a gahanii waa'ee maatii isaanii maal fakkaata haalli fayyaa amma isaan irra jiran maal fakkaata isa jedhu isaa waliin turtii taasisna. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turan affeerraa keenya haga xumuraatti kan isin waliin turu ani Daraartuu Nagaash akkasumas gama ogummaa kaameraatiin Seenaa Lammii akkasumas Abdii Dassaalina waliin jiru nu waliin turan affeerraa keenya. Egaa mana artist Zarihuun Wadaajotti argamne warri kun jennaan yooyaa seenaa nu jettan akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa akkam jirtu nagaa galata rabbii nagaa homaan jettan amma haalarra jiru akkas isin arguu keenyaaf gammannee jirra homaan jiru galata rabbii hooyyee qaba galata rabbiiti hayya Olaantuu nagaa fayyaa galata rabbii nagaa homaan jettu homaan jettu saa galata akkamii haalli amma Zarihuun irra jiru kun maal fakkaata haalli inni irra jiru bareedaadha ammaa fi garuu yaala barbaachisaa garuu wayyaadha amma akka duraan irra bareeda fayyeetti wayyaa'ee jira. Zarihuun jajjabaata. Nan jabaadha. Hayyee mee jalqaba irratti waa'ee maatii keessanitti haa dhufnuti. Mee Zarihuun artistii Oromoo qaalii uummanni Oromoo abdii guddaadha kan inni sirraatiin qabu. Aartii Oromoo har'aan geessedha kanaatiin jirtu. Gama hunda keessatti ati qabsaadhas artistiidhas waa hunda keessa kanaati jirtu. Mee gara maatii keetitti haa dhufnuti jalqaba irratti mee Olaantuu haadha manaa bareedduu akkasii eessa argatte? Harargee ilmaan argatte. Harargeedhatti argatte. Asumatti wal agarree. Mee maal fakkaata haalli wal bariinsa keessan isheen illee wallee kee hedduu keessatti sagalee ishii dhagahaatiin ture. Mee aartii fi jaalalli maal fakkaata? Aartii fi jaalalli baay'ee gaariidhaan durumaa qabee warra Harargee wajjin ijoollee Harargee wajjin hariiroo guddaan qaba. Yeroo numa aartii kana jalqabnu boonnee baay'een jaalla naannoo sana naannoo garbiraa jibbatu hin ta'in akkasitti ishees akka jarraa wal argine haalli qabsootti walitti nu fidee biyya kanatti Finfinnee keessatti wal agarre wal barre. Finfinnee keessatti wal bartan. Olaantuu maal fakkaata haalli yeroo sana jiru? Akka inni amma laaffisee asumaan argadhe jiru kana osoo ta'e. Baabaa hedduu keessa dabre. Baabaa hedduu keessa dabre. Qabsoo meeqa keessa dabree ni argate. Yoo akkuma laafatti illee kana argatu taate garuu haala qabsoo waliin nu fide. Qabsoo isaa kan jaalalaattis cimaadha jechuun Zarihuun. Qabsoo jaalalaa kanatti illee badaa miti. Akkuma qabsoo haala qabsootiin argate inni waan qabsaa ta'eef dafee harka seenee malee dafee silaan argatu ture akka amma laaffisu kanaa miti ganaa gabbara qabbala. Onneen nama qabsaa kanaaf onneen dafee nama kufa miti. Dafee hin ta'u. Kanaaf ganaa gabbara qabbala. Ammallee moo hin kafala walumaan. Hedduu namatti tola. Haala waliin jireenya keessan keessatti haalli daa'imman keessanii maal fakkaata Zarihuun? Haalli daa'imman keenya baay'ee gaariidha. Daa'imman keenya abbaa waan nama facaase fakkaata nama fakkaatu akkaataatti guddifne garuu Finfinnee nama keessatti dhalatanii guddatanii utuu afaan abbaa isaanii hin dogoggorin utuu seenaa aadaa isaanii hin dogoggorin utuu hin irraanfatin amma kolleejjii gahanii sadarkaa kolleejjii irra jiru. Abbaan akkumatti guddifatedha. Haala gaariirra jiru ijoolleen. Mee haala guddisa daa'imman ammaa irratti Zarihuun maal taajjabda walumaa galatti isaaniif hoo maal dhaamta keessattuu ijoolleen dhuguma abbaa waanuma facaasee waanuma haaluma ittiin guddisa maatii fakkaata daa'imni. Nutis kan maaf fakkeenya artistii maatiin Zarihuun Wadaajoo akkuma isaa qabsaa'ota akkuma isaa Oromummaadhaatti cichanii kan falmatanii jennedha kan gara mana keessaniitti hin dhufne. Amma ijoolleen baay'een gara Finfinneetti yeroo guddatanii aadaa fi seenaa isaanii dagatutu jira, maalummaa isaanii dagatutu jira, afaan isaanii dagatutu jira. Sana irratti Zarihuun maal dhaamtame namootuma maatii horatanii reefu daa'ima isaanii guddisaa jiraniifis ta'ee warroota sana keessa darbanii har'a ga'aniif? Warra darbeetuun ta'in warra ammas jecha dhalatuuf kanan naamu warratu murteessaadha sii galee. Waa warri godhan godhu malee ijoolleen wanta biraa hin qabu. Gaafa dhalattu mucaan tokko gaafa dhalatu yookaan gaafa dhalattu harma haadha isaatii abbaa fi haadha isaa bara waanuma isaan godhan aktii isaan godhan barata afaan isaan godhatan bal'aa lafa kanatti kan argu waan isaan godhanii
yoo jarri ittilaafoo ta'an ijoolleen sunis ittilaafanii guddatu. Booddeen isaa immoo komee guddaa qaban yeroo ammaa baay'ee ijoollee baay'een komata warra isaanii akkasumas gorsine akkasumas goonee jiru. Mana keessatti qabiyyee ijoollee abbaadhumatu qabee abbaadhumatu wanni godheeti asiin gaha. Minaan tokko facaatee yoo aramaa isaa sirriitti aramtee kunuunsa gootee minaanuma ta'a. Yoo immoo kunuunsa gootuuf ta'e minaan hin ta'u. Kanaaf murteessaan warra maatiidha naannoodha waan hundumaa barsiisu. Anko amma afaan sirriitti beeku. Afaan alagaa afaan faranjiis beeku. Afaan garbiraatiin beeku. Hunduma isaa walumatti qabatanii jiru. Beeku jechuudha. Safuus hin beeku waan hundumaa barsiifne mana keessatti akka ijoollee Finfinneetti guddatanii miti. Nama baay'ee ajaa'ibsiifata. Ijoolleen keenya dirqama uummataaf ijoollee hedduudhaaf fakkeenya ta'uu qabu. Olaantumee abbaa manaa cimaa tokko dudduuba haadha manaa cimtuuti jirti jedhu. Zarihuun inni guddisa daa'imaa irratti haala kamiinati kanaati isaatiin bukkee taatee gargaaraatiin kan turte. Irra caalatti maatiin keessatti haatis bu'aa bahii hedduudhamtee kan isheen dabarsitu. Maal fakkaata ijoollee meeqa horaattaniittu? Ijoollee 3 horanne. Ijoollee fi horanne qofa osoo hin ta'in qeerroon hundi warreen da'uu danda'u hundi ijoollee kan kootee anaan guddifate warreen an guddise hundinuu aadaa fi safuu afaan isaanii duraan dursee mana keessatti afaan fi loqotoo fi dubbachuudha. Aadaa maatiin tokko ittiin jiraatu kan maatiin isaanii ittiin jiraatu barachuudha. Haala ittiin nama simatan barachuudha. Oromoon aadaa guddaa qaba. Aadaa san dura mana kan keessa barsiifatta. Afaan Oromoo immoo gadi baaniitu ni baru. Mana kan keessatti garuu aadaa Oromummaa san barsiistaa jechuudha. Inni immoo ijoolleen yoo xiqqoomallee dogoggoranii erga mana barumsaa seenanii dhufanii afaan Oromoo isaanii lolaan. Namni mana keenya dhufu yoo afaan biraa haasa'e jaalatu. Oromiffaa haasaa jaan. Maaliif alatti ugaa gabbaadha yoo afaan Oromaa kan si dirqisiisu ta'e nama faana waliin galuuf dirqama fayyadamtu. Garuu as keessa namni biraa sabni biraan jiru sababa Oromoo qofa. Kanaaf Oromiffaa haasaa jaa. Atilleen gargaarta ijoollee haala sana. Malee haalaan hin gargaara malee. Annattiin tolu malee namni amma fakkeenyaaf Finfinnee keessatti ta'ee bakka biraattis ta'ee namni sabboona jettee ati ilaalta. Saba ifiitti inni boona jettee ilaalta gaafa immoo mana isaanii faadhattu ijoollee isaanii maalii isaanii afaan Amaaraatti haasa'u. Ijoollee artistoonni hedduun iyyuu jiru kan isaan uummataaf fakkeenya ta'u jennu mana keessatti garuu ijoolleen isaanii loqoda baay'ee afaan Oromootiin haasa'uun namaa walii galuun hedduu kan isaan rakkisu waan arginuuf sana hin ta'u miti. Kuni maatii keessan keessattis hin ta'u hundumaafis immoo fakkeenya ta'uu qabu. Ani guyyaa tokko jechuun dogoggoree guyyaa tokko akka dogoggoratti illee ijoolleen ifis deestee ijoollee warra bira dhufanis Amaariffatti haasa'een beeku. Maaliif dogoggoreetuma jechuudha. Maaliif isaanis keenyan baratan isaan. Utuu isaan tattaafatanii keenya baratanii nuti si tattaafannee barannu. Garuu waan san ta'eef akka feetan zareenyaa naan ja'a malee. Kun zareenyummaas miti kun waanumaatiin waan ofii jabeeffachuun kan waan ofii abbaa jabeeffata. Waan ofii kan keetii ifiif jabeeffattaati mucaan takka gaafa deessu boru si himatti si komatti boru. Ishiitu afaan nan barsiisinii ishiitu aadaa keenya nan barsiisinii ishiitu waa hunda nan barsiisinii siin jiru. Nuti amma ijoolleen keenya jechuun ijoolleen na fidee erga mana barumsaa dhaqan afaan Amaariffa baran malee takka dogoggoranii afaan kaaniin dubbatanii jechuudha. Zariyuun aartii Oromoo keessatti bu'aa bahii hedduudha kanaatiin dabarsitee jalqaba isaarraa kaanee yeroo biyya gara biyyaatti haga deemu irratti mana hidhaa galtee tokkummaa Oromoo jettee sirbuu keedhaan egaa bu'aa bahii hedduudha kanaatii dabarsite waa hedduutu sirra ga'e. Qabsoo isin kaleessa akkasitti qabsoo hadhaawaa keessa ati kaleessa dabarsitee har'a nuun geessaniin akkasitti afaan Oromoodhaan teenyee haasa'uun keenya bu'aa bahii isin dabarsitanii qabsoo isin kaleessa gootaniin nuti har'a kan akkasitti teenyeetiin afaan Oromoodhaan kan haasofnu akka feennetti kan ittiin sirbinu sanarratti dhaloonni ammoo kan isin kaleessa aarsaatti kafaltan sana fuudhee ittiin dabarsuudhaaf maatiin wanti adaraa dhaamtan keessattuu irra caalatti jechuudha namni waan guddaa isinirraa barataa wanta ta'eef maaltu ta'uu qaba jettu kana booda. Maatiin sirriitti guddisuutu irra jira ijoollee manuma keessa guddisuutu irra jira ijoolleenis haala yeroo wajjin deemu turreera. Haalli yeroo ammaa murteessaa waan ta'eef
waan baay'ee rakkisaa miti duukaa deemuudha jechuudha karaarra bu'e. Wanti karaarra bu'e sana hordofanii aadaa Oromoo seenaa Oromoo barataniyyuu isa kan ofii irra cimsatanii deemaa jedhanii lafa barbaadan ga'u jechuudha. Kanaachi akka aadaa biyya ambaa isa waliin maknee amma si'an akka amma jirutti waliin makanii waliin laaqanii sirba irratti isa ta'u uffannaa irratti isa ta'u waliin laaqanii adeemoo ta'e kun rakkisaadha. Addaan baafatanii aadaa ofii baruutu namarra kan onumaas baruutu namarra jira. Wal dhaggeeffachuu keessattuu maatii gidduutti maaltu ta'uu qaba jetta? Maatii fi haadhaa fi abbaa ijoollee fi gidduutti maaltu ta'uu qaba? Rileeshinii akkamiitu jiraachuu qaba jetta? Jarri guddisoo jarri warri guddisanii akka isaanii naamusa godhatanii. Fedhii isaanii eeguu irratti waliin haasa'anii waa furuu irratti. Akka isaan waa karaarra bu'anii maatiinis gorsuutu irra jira. Manni barumsaas akkasitti kallaqame yookaan manni barumsaas akkasitti hundaa'e yoo ta'e xuruudha garuu manni barumsaa fuulduratti yoo sirrate malee manni barumsaa immoo murteessaadha. Manni barumsaa ijoolleen sabboonummaa ofumaa uummatanii waluma wajjin haasa'anii akkuma wal qabatanii deemanitti gorsumaa qabsoo fudhatanii deemanitti walii wajjin mari'atanii walii wajjin yoo guddisan xuruudha. Barsiisotis baay'atanii hordofuutu irra jira. Barataanis sirriitti hordofuutu irra jira. Mana barumsaa dhaquu waa baruudhaan malee waan biraatiin miti. Kan hundaa qabatanii yoo deemanii karaarra bu'uu danda'u jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenya isaaniillee wal dhaggeeffachuu yaada walii hiikuu irratti maatiin ijoollee isaa sirriitti to'achuu qabu. Galgalaaf galama to'achuu qabu. Mee olaantu Zarihuun nuti aartiidhaan beennaa walleewwan isaadhaan ergaawwan jajjaboon dabarsuu isaadhaan qabsaa ilma Oromoo cimaa ta'uudhaan kan nuti beeknu. Mee siifuu abbaa manaa akkamiidha Zarihuun? Walitti dhufeenya inni ijoollee isaa waliin qabu maal fakkaata? Irra caalatti immoo siif abbaa manaa akkamiiti? Anaaf abbaa manaa gaariidha. Abbaa manaa qofa osoo hin ta'iin barsiisaadha. Waa hunda waa kana barsiisedha. Waa'ee qabsootis waa'uma hallee waanuma hundaa'u kan irraa bareeda. Ani duraan qabsootuudhaanis loltuun ture loltuu woboon ture. Ani duraan qawwee dha'uu fi kana malee uumaan beekuun ture. Siyaasa ani garuu amma siyaasaa fi waa hunda waa'ee tokkummaa waa'ee eenyummaa ifirratti cichuu waa hunda bakka qabattee deemuu kanarratti isumarraan baree rakkinas waa hallee waan hunda waan Oromoon qabu tokko obsee akka inni itti deemu isumarraan baree jechuudha waa hundaa'u. Kanaaf barsiisaadhas abbaa manaas jaala qabsootis abbaa manaa qofa osoo hin ta'in irra guddaa jaala qabsooti akkasittiin fudhadhaa jechuudha. Ijoollee isaa waliinis walitti dhufeenya inni qabu namatti tola mana keessatti wal gorsu irratti ijoollee isaa yeroo gorsu. Baay'ee gorsa ijoollee waa'ee aadaa waa'ee eenyummaa waa'ee waan irra jiru kana ijoolleen keenya numaa wajjin rakkatanii numaa wajjin guddatan. Waa'ee qabsoo kanas ni beeku waa'ee aadaas waa hunda ni beeku afaan Oromoo jechuudha akka ijoollee kutaatti dhalattetti afaan Oromoo beeku qubeellee barreessu jechuudha eenyuu isaan hin ga'u jechuudha hedduu barreessu hedduu barsiisee guddisee jechuudha ijoollee. Golli mana artisti Zarihuun Wadaajoo gola uummata Oromoo hundaadha. Gola isaadhaa waan baay'ee barachuudha kan nuti dandeenyu waan baay'ee haasa'uun hin danda'ama waa'ee gola mana artisti Zarihuun Wadaajoo mana gola bal'aadha. Aadaa seenaa duudhaan Oromoo kan keessatti calaqqisu asumatti waan baay'ee nutiyyuu barachuu hin dandeenya. Mee haala fayyaa isaa waliin wal qabatee Finfinnee turtanii akkamiin gara Adaamaa kan dhuftan? Adaamaa numa dhukkuba ture duraanuu osuma dhukkubutti achirraa bakki nuti jirru sun ni qorra ture. Soodaree nageessaa jee soodaree as dhufne bishaan jechuudha. Achi as xiqqoo lafti kunni oowwasii as xiqqoo tursiisne jennee gaafa dhufne utuma soodaree siin gahin karatti nu harkatti dhukkubsatee asuma hospitaala seensisne jechuudha. Hayyee Zarihuun haalli fayyaa kee egaa dhukkubsachuutiin jalqabde hagam ta'ee jira maal fakkaata amma haala tammarra jirtu fayyaan kee wayyoo qabda? Akka biyyaatti gaaruma garuu wallaansa baay'ee na barbaada. Akka nama tokkootti guutummaa wallaansa guutummaa argachuutu nurra jira. Iji koo kunis xinnoo na dhukkubaa iji koo bitaa kuni qaamni koo keessatti guutummaatti dhibbaa biyya kana keessatti fayyaa ta'uu hin jedhamu. Rukutaa turanis mana hidhaatti miidhamaa ture. Na keessa jira beektaa ergaramee hidhanni koo. Jalqabni isaadha jalqabni dhukkubsachuu kee? Keessiin isaasuma jalqabi isaasuma. Isa booddee immoo aariidhaa yaada. Kun hundumtu walitti dabalamee dhukkubaa biyya alaa dhaqee
tu danda'ame uummati kun yaalchisee baay'een gaariidha. Tajaajila na barbaada jechuudha. Tajaajila baay'ee na barbaada. Darara kaleessaati uummata Oromoof jettee mana sirreessaa keessatti darara guddaa sirra gaheerraan ka'eedha jechuudha. Haalli dhukkubbii kee ammaati akkasitti dhukkubsattee mana taa'uun kee. Isarraa ka'eeti maaliifi dhalli namaa bakka akkuma guddataniin akkuma umuriin namaa deeme namatti dhaga'amaa deema. Yaadis namatti ba'aa deema. Wanti nu yaadnes galman geenye. Innis immoo yaada tokko yaadi kunis hundumtu wal qabatee. Haala kamiinoo galma ga'uu danda'a? Haala inni galma ga'uu waa'ee qabsoodhumaan galma ga'an. Si'achi waan hafu miti walakkaa wal darbeera jechuudha. Haalli qabsoo ammaa maal fakkaata jettaa reeti akka keetti? Haalli qabsoo ammaa ijoolleen qeerroon hundumtuu uummatiif simateera. Qabsoo sana waan simatee fudhatee amma humnaa amma irreettu jijjiiraa waan jiruufi biyya isaanii argatan Ameerikaa fudhachuu danda'u hin jiru. Akka duraan nama gowwoomee namaa bulu hin jiru. Akka duraan nama cabee namaa bulu hin jiru. Eenyummaa isaa bareeda uummata Oromoo. Kana arguu keetti gammaddeerta? Baay'een gammada malee baay'ee. Kanaaf mee yaalli amma ati mana haala kamiin eessatti yaalamaadha kanaati jirtu? Asuma Adaamaa turtanii yaalamtu moo manni haalli ati mana kaatti keessa jiraataa jirtu? Manni kun mana kiraayitiin dhukkubii Rift Valley ciiseen achi bahee qorra sanatti akka hin gallee fi dhukkubaa waan ta'eef asuma uummati naa kireesse mana koomitee jechuudha. Amma onaa mana tokko iyyuu hin qaban. Mana kireeffadheen waan jiraadha. Mana kiraa kana keessaa yeroo baay'ee kan nama miidhu yeroo baay'ee nama dararu mana kiraati. Mana kiraa kana keessa jira. Amma dhukkubsadhee kun uummatatu kireessee as keessa jira. Kanaaf amma furmaatatti argachuun irra jira jedhee tan yaada. Uummanni Oromoo bal'aan Artiist Zarihuun Wadaajotiin egaa nutus jirraa nuyi jirru ati hin dhukkubsattu mana kiraa keessa hin jiraattu qabsoo kaleessa gaggeessitee Oromummaa har'a nuun geesse kana nuti immoo egaa nuti si bukkee jirraa jettanii egaa warri Zarihuun Wadaajoo waliin dhaabbachuu barbaadan isa quunnamuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa akkasumas immoo baankii herreegaa as jalatti argitan kanaan isa quunnamuu dandeessu. Egaa uummanni hundumtuu qarshiin tokko iyyuu uummanni Oromoon harka isaa diriirseetti Zarihuun Wadaajoof miti uummata bal'aadhaaf nuti nama ta'uu dandeenyu waan ta'eef egaa gamanumaan egaa dhaamsa keenyadha. Deebinee egaa ji'oota muraasaan booda Zarihuun mana kiraa keessatti arguun hin barbaannu fayyaansaa guutummaan isaa deebi'ee maatii isaa waliin jaalalaaf gammachuudhaan fayyaasaa duritti deebi'ee gorsaa fi akkasumas walleewwan isaa ciccimaa ergaawwan ciccimaa isaa sanatti deebi'ee akkasa waliin egaa gammannee jiraannu abdiin keenya guddaadha. Innillee nuuf haa fayyu isinis kadhannaadhaan akkasumas immoo karaa gargaarsaadhaan isillee akka waliin taatan gamanumaan dhaamsa keenyadha. Artistiin keenya jaallatamaa Artiist Zarihuun Wadaajoo egaa bu'aa bahiinni kaleessa aartii Oromoo keessatti dabarsee akka nuti akkasitti teenyaa haasofnuuf jedhee egaa qabsoo hedduudha kan inni dabarsee har'a irratti egaa haala inni fayyaa irra jiru egaa akka keessa isaatti dhukkubni itti dhagahamaa jiru mana isaarraa ka'ee akka as Adaamaadha kan jiru asis ta'e Adaamas ta'e Finfinneetti mana dhuunfaa hin qabdu. Mana kiraa keessa kanatti jiraataa hin jirtu. Egaa mee uummanni Oromoo Artiist Zarihuun Wadaajoo nuuf aarsaa inni nu kafalee nuti hoo maal isaaf gumaachuu dandeenya? Nuti hoo maal gochuu dandeenya? Isaan akkamitti gammachiisuu dandeenya? Haala kamiin si bira jira jechuu dandeenya? Isa jedhu hunduma keenyaaf hojii manaa nuuf haa ta'u eessatti kanaatti amma yaalamaa jirtu yeroo ammaa kanatti? Amma Rift Valley ture hakiimotii dhuunfaanitti na yaalu. Rift Valley ture gama mana hin jira. Kiniinii tokkos fudhataa hin jira. Isa booddee immoo cheekaappii dhaqeen immoo cheekaappii godhadha. Ammasuma turuuf yaadaa jirtu? Amma xinnoon ima turraas. Immoo waaqa hojii irra turraa. Isa booddee gara Finfinneetti deebi'uun eessaaf. Kanaaf uummata Oromoo kana gargaaruun barbaada jechuudha. Artistiin akka keetii kuni namni uummataaf jiraate ofiif hin jiraanne namni uummataaf jiraate haala akkanaa keessa taa'ee gaafa ilaallu egaa uummanni Oromoo sabni Oromoo bal'aadha baay'eedha kan namatti dhagahamu waan jedhan haga nama dhabsiisuu qaqqaba maaliif kun hin malu uummanni Oromoo uummata bal'aadha. Uummanni ati qabsaa'aa fi turte garuu immoo kana hunda keessaa akkasii baasee fayyaa keettis deebitee akkasii arginu abdii guddaa qabna. Waaqayyoollee si faana haa ta'u jenna. Olaantuun isa gargaaruun yeroo inni dhukkubsatee jiru kanarratti egaa jireenya maatii keessatti yeroo wal dhukkubsatan wal cinaa taa'uudhaan egaa waan hedduudha kan waliin dabarsitanii ammoo maal fakkaata
haala kamiinidha kan inni mana yaalatti yeroo geessitan rakkinni jiru maal mana keessatti? Rakkinni jiru gaa numa beeka Oromoon rakkina nuti qabnu rakkina kana tokkoo fi lama jeesitti mullee danda'uu baadhu gaa rakkoo hedduu jira mana yaalaa waa hedduu fedhaa garuu wal'aanaatuma jiru uummanni jechuudha. Wal'aanaatuma jiru Rift Valleyttis wal'aanaa jiru amma asumatti ilaalamaa jira. Isa booddee moo riifarii barreessinaa janiin karaa Finfinnee yoo ta'u baate Finfinnee irraa gara alaa barreessanii jechaanii jiru jarri asitti immoo ilaalamaatuma jira gaammaan tana haala gaariirra jira jechuudha bareedaadha. Kana jedhanii wanti sitti himan hin jiru Zarihuun waa'ee hin dhukkubaa kee. Kulaalit infekshinii qabaa saambaa michii ture. Saambaa michiin na dhiiseera amma kulaalit infekshiniin suni inuma jira. Tiriitimentiin godhataan jira. Qaamni koo keessatti guutummaatti dhukkubaa qorraa huba qabbanaa jedhamu nan qaba. Tajaajila baay'ee barbaada. Waan kana fa'i kan jiru kimnaa qoricha kan hin fudhadhu jira kan hin fudhanne jira. Garuu amma haala jiru yaalamaadhuma jirta. Tole. Mi gara aartii keenyatti aartii Oromooti haa deebinuuti. Zarihuun Wadaajoo fi Ilfinash Qannoo waa'ee kee haasofteen fixxu. Inni nama guddaadha, nama aartii Oromoof qabsoo guddaa dabarseedha. Inni waan gorsiisaayyuu hin quufamu jetti. Mee bu'aa bayii akkamidha kanas inni Ilfinash Qannoo waliin dabarsitanii mudannoo isin qabdanoo maal fakkaata? Ijoollummaadhumatti aartii wajjin jalqabne magaalaa Naqamteetti. Amma dhufnee biyya Finfinnee gallutti waluma wajjin turre. Isa booddee Finfinnee gallee amma umriin ishee guddatee amma mana tiyaatiriitti qaxaramtee jiraattutti amma biyya alaaltee himtutti gargaaraan ture. Walaloo yeedaloo adda addaa natu barreessaa fi kanaan baay'een gargaaraa jaalala guddaan nu gidduu jira. Akka obboleessaatti wajjin jiraannu. Akkasitti wanta baay'ee bu'aa baay'ee keessa dabarsine. Mee duubatti deebi'iiti mee Zarihuun mee waan yaadadhu mee mudannoon qabdanii mudannoo addaa wanti isin qabdan hin jiru Ilfinash waliin. Ilfinashis aartii Oromoo keessatti nama bu'aa bayii hedduu dabarseedha. Fakkeenya Oromooti. Uummanni Oromoolee jaalala guddaa ishiidhaaf qaba. Egaa kana namni hunda laphee nama hunda keessa kan isheen jirtu. Mee maal fakkaata wanti isin bu'aa bayiin isin waliin dabarsitanii yeroo sanatti yeroo dargaggummaatti yeroo onnattanii yeroo falmataa turtanitti? Akka obboleettii kootiitti na eega isheen na eeddii. Isheen baay'een beektu abishiin hin qabdu. Dogoggoraa tokko jira miti amma dogoggoraa diinni namarratti godhu hordofee faayiroon bira gahee itti mujjira. Waan akkasiin godhi waan akkasii godhadhu faayidhaan itti maa. Mudannoo ani qabu gaaf tokko beeraawii tiyaatiriitti hojjetaa jirru. Boombii fidanii feestaalii ishee keessa kaa'anii feestaalii ishee keessa zambiilii keessa argeen. Fuudheen karaa borobee bishaan tokko keessa buuse mudannoo guddaadha kuni nama ajaa'iba waan akkasii beeka wajjin dabarse. Agaagaa lubbuushillee baraarutti qaqqabdee jirtaa jechuudha. Diinni haala ittiin bakka ittiin dhufee nama qabatu yaadama bula. Haa ta'u garuu isin hundi keessan har'a geessanii isin arguu keenyatti nutillee isin waliin teenyee haasawuu keenyatti gammachuu guddaadha kan nuti dhagahamu isin waliin teenyee yaada keessan qooddachuu keenyatti baay'ee gammanneedha kan nuti jirru. Olaantuun wallee wanta hedduu irratti sagalee kee dhagahan ture. Atillee akkamii aartii kana yaalaa jirta? Isuma jalaa hin qaba malee illee gara aartiitii miti. Garuu nin gargaaraan xiqqoo waan hin danda'uuf. Walleewwan isaa keessatti yeroo jalaa qabdu dhagaheen ture. Hedduun jalaa qabe. Zarihuun wallee kee hedduudha. Hin oolu marshii galchii yaa rabbi bilisa nu baasii geerrarsa hedduudha wallee kee kan dhaggeeffataatiin turre ergaawwan jajjaboodha kan isaan qabani waa'ee wallee kee tokko kaasuu barbaadeen jira ani hin duune dhalootaan guddisaa ani hin rafne nan muge malee ani hin banne nan riphee malee. Melikenjira
walleen kee kun akkam ergaan isaa baay'ee cimaadha. Ergaan isaa sirbichi baay'ee sirba cimaadha baay'ee itti yaadamee itti yaadeen hojjedhe nama kana qabsoo keenyatu yeroo sana owwaalanii diinni baay'ee irratti tarabaarrabee baay'ee diinni nuti taphataa ture yeroo sana ummati kun of dagachuu ta'ee akka raanfachuu ta'ee akka miidhamuu ta'ee akka faca'uu taanaan sirba kana baasee jechuudha. Ani hinduuni dhalootaan guddisaa itaarti. Ani hinduuni dhalootaan guddisaa jechuun inuma jirraa qabsoon keenyas hinduune ijoollee numa guddisaa jirraa. Tuma dhalootumatti guddisaa jirra. Itti guddisaa jirraa isin qaqqabuu inni akkasuma jedhee gaafa ji'a jaayuun filnee ijoolleen qeerrooni qabsoo guddaa godhanii mootummaa cunqursaa ofirraa buqqisanii ani waan akkasii irratti yaadeete anan hojjedhu tilmaaman hojjedhaa. Artistiin irraa gallee jedhama waan fuuldura. Aartii keessatti waan fuuldura dhufullee irraa agduu jedhama. Sirba koo keessatti waan akkasii hojjedha wanti hin jedhu sun immoo wanti hafu baay'een hin jiru. Inuma taa'aa jechuudha. Ta'ee yeroo argitu maaltu sitti dhaga'ama? Nan gammada gammachuu guddaa qaba. Geerarsa keessa dhaggeeffachaan ture kan yaa rabbii bilisa nu baasii waltajjii irrattis yeroo hojjetu ilaalaatiin ture. Zariyoomii haaluma xiqqoodhaan illee ta'u yeroo hadhaas maal fakkaata ture yeroo inni qabsoo hadhaa gaggeessaa turtan suni maal fakkaata ture? Miidhaloonni kun haala ammaa kana jiru waliin maal akka qabsoo hadhaa nu gaggeessaa turre baay'ee gadeedha. Nuufaa ijoollee wajjin baanii hiriyooti keenya nu biraa ga'anii yeroo nu biraa du'anii hafanii nu gallu jira machaaftuu lama sirbaa oollee warri kaan nu biraa du'u warri kaan hin gala iddoo tokko dhannee hojii hojjennee warri kaan nu biraa ajjeefamu waan akkasii dukkanuma keessa dabarre dukkana kana immoo qabsoo keessatti nama humnaan dirqisiisee nama keessas hin jiru fedhinnaadha fedhinnaa koorraa kan ka'e garuu gargaaraan rabbii kana keessatti baay'ee cimina guddaa naa kenneera rabbii isirratti immoo ishee kana immoo dabalee naa kenne. Haadha manaa cimtuu haadha manaa bareedduu bukkee qabda. Wal jabeessanii walii wajjin deemuun wal gorsuun dogoggora baay'ee irraa nama deebisa. Cimina mataa kooti garuu naa kenneera rabbi. Waan hin jirre faan jireedha. Amma tokko na kolfisiisu amma namooti fa'aa ji'atti machaaftuu lama dhufanii waan haaraa dhaga'u. Abdii dhumaa naasofta. Waan namni dhaqa.
وانت اجتي ما وان يادف انت عليك كالكوليتي كده ابدي ما ناسوفتا انت بابرا ورمو اباوتو وفا الكنغو يادي ما يوم الربرا فا انجلا بدي اما يرون كان جيرو مير اباهم فايرين غافتو اباوچuna kasante simbeekani akka qabsootti jirani simbeekani akkasittan jajjabeessa baay'ee amaleessa jabeessa dhiigaan malee bilisummaa hin argamu nan gorsa sirbaa nan gorsa yeroo baay'ee yaa rabbi bilisa nu baasi jechuun amma waaqa biratti illee jaallatama akkasuma akkas godheen gorsa hunda kan godhu rabbi waan ta'eef hunda kan godhu rabbi waan ta'eef baay'ee wanni gadhee keessan darbe. Mi olaantuun sigaa ati waraana keessa turte yeroo sanatti kan Zarihuun waliin wal barreess jechaa turte mi ati yeroo waraana keessa turtetti qabsoon Oromoo maal fakkaata ture gama keedhaan wanti argite? Qabsoon Oromoo bareedduudha haalaan gaariidha. Warruma dura jirru alaallee nuti sitti galle gaafacha keessa jirtu waan bareedaadha sitti tola. Gaafachi jirtu bareedaadha garuu gaafaas dhuftee magaalaa keessa hawaasa keessa gaafa galtu xiqqoo jaalalli achi jiruu fi jaalalli as hawaasa keessa jiru xiqqoo nama rakkisa malee haalaan bareedaadha. Qabsoon achi jirtu haalaan bareedduudha. Haalaan namatti tolti. Otoo duuba deebi'ee dhaqee natti tola sila haalaan. Waan itti waan bareedaadha. Jaalala guddaatu jira. Jaalala guddaatu jira. Oromummaa qofatu jira. Oromummaa qofatu jira. Amantiidhaan waliin qooddu, gandaan waliin qooddu, ati eessaa dhuftee achii dhuftee hin beeknu, ani hin beeku amma fakkeenyaaf ammumayyuu jechuudha. Waa'in achitti baree deebi'eetiin dhufee isarraa bare inni amantii fi nama gandummaa wal qoodu ati eessallee yoo jettee namni wal gaafate nuun lola beekte kanaaf jecha hin gaafannu achis immoo inni jiru wanni nuti baranne Oromoon takka Oromoon afaan tokko qabdi aadaa takka qabdi amantii immoo namni waan fedhe haa amanu garuu dhiigummaa walitti dura dhiigummaa dursa jaanii akkasitti waan na barsiisaniif anamma nama tokko gaafan argu akkasumatti Oromummaa isaa ta'uu qofa barraan naaf gaamale eessa dhalatte eessaa dhufte maali jee gaafachuun qaanyii natti fakkaata. Oromummaan gahaadha. Oromoo qofti Oromoo ta'uu isaa qoftiin gahaadha. Sanii fi naannoo dhaloota isaa gaafachuu qoftiin gahaadha. Akka gartee dhaloota ammaan tanaa kana keessatti namni wal horaa du'aa ka'aa jiraataa miti. Gosallee wal gaafachuun gaariidha. Maaliif akka gosa takkaan waliin fuuneef? Akka kiyyaa keessatti wal fuudhuudha waan fagaatanii. Wallaggaa dhaqanii Harargeedha. Baalee dhaqanii akkasitti galuudha malee naannoo tokko. Zarihuun garuu ilaaltee ma fuute? Innaa akkasitti waan bareedaa jira achisii galee aadaa fi safuun achi jiru haalaan hedduu wannummaan nuti na teessiseeyyuu haga ammaa kan irra akka kana taasiseeyyuu jaalala bu'uura achi jiruudha jechuudha. Bu'uura achi jiruudha malee as magaalaa keessa gaafa dhufu immoo hedduu natti cimee xiqqoo. Tokkoo miti. Garuu haa ta'u immoo amma dhaloonni amma sitti tola. Tokko amantiillee waliin gaafatu dhaloonni amma qeeroon amma jechuun sanillee anaatu barsiise jechuun danda'a hedduu natti tola. Haalaan natti tola. Zarihuun qeerroof qarreen amma maal hubachuu qabu? Wanta ati taajjabdee fi wanta ati isaan gorsitu wanta ati isaaniif dhaamtu qabsoo keessatti isin har'aan geessanii dhalootatti dabarsitanii dhaloonni immoo kun immoo haala kamiin qabsoo kana kan inni dabarsu qabatee cicceetiin qabatee immoo dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf maaltu isaan irraa eegama haala kamiin qabsoo isaanii gaggeessuu kan isaan qaban. Eenyummaa isaanii baranii haala hordofanii deemuutu irra jira. Haala hordofanii deeman taanaan ijoolleen ammasii waan biraa keessa seenuu jechuudha. Kanaafi yeroo wal fuudhan illee wal qorachuu yeroo wal bira oolan illee wal qorachuu iccitii fi wal baruu maal akka ta'an wal beekuu wal gorfachuu amma danda'a wal gorfatanii yoo jedhanii wal duukaa deemuu danda'a kanaachi bakka bakkatti diigamaa deemuun dhufuu hin danda'a akka diigamuun hin dhumne qeerroon baay'isanii cimanii wal qorannoodhaan wal xiinxalanii walii wajjin deemuu sirreera bu'aan isaan gowwoomsuu irra hin jiru diigalee wanta akka bu'aa jedhamu gowwoomsuu irra hin jiru. Qabsoon immoo itti cichanii yoo jedhan malee bakka yaadan ga'uun hin danda'amu. Dhaloonni ati ciistee riba gaarii rafuudhaaf dhaloonni kun haalaan fudhatee qabsoo kana hin deema cichee bakka nan kaleessa ittiin falmachaa dhufe sanaan hin ga'a yaada koo kaleessa sana galmaannaa ga'a jettee cinaachi koo lafa qabatee hin ciisan riba jetta. Baay'ee malee yeroo inni turre koo nama qubaan lakkaa'amu
nama kubaallagaa moo qabsoo gaggeessa. Amma immoo kumaatama miliyoonatti dhiyaatama. Hundumtuu guutummaatti dhibba wanti tokkoon ta'a jechuutu hin ta'in harki 90 akkan itti amanutti qabsoo kanatti jechi qabsoo kana fudhateera. Harka 90 dhiisii harki 40 iyyuu yoo jechi bakkaan gahaa jechuudha. Amma dhibba ani karaa kootti haala gaariirra jira ummatichi. Kanaaf abdiin qaba. In abdatta. Kan kaleessa qabsaa'eef galmaannaa ga'u jettee isaanitti dabarsiteerta. Kanaaf dhaloonni kun egaa waan guddaatu nurraa eegama. Qabsoo keessan kaleessa sana fuunee nuti immoo bakka isin yaadaa turtan sanaan gahuudha. Isin jabaachuutu isinirra jira. Xumura irratti artistoota Oromoof yoo dhaamsaatii qabdu maalidha? Wallee irratti, walaloo irrattis, jabina walaloo isaanii irratti, ergaa dabarsuu irratti. Artistoota Oromoo amma yeedaloof walaloo nama wajjin mari'atanii hojjechuutu irra jira. Namarraas fudhachuutu irra jira. Abbaan qabsoo sabicha waan ta'eef sabichaa wajjin walii wajjin mari'atanii hojjechuutu irra jira. Yoo kanan goone isaanis amma akka durii miti. Farmaataatti kufanii hafu. Maaliif kan aartii kan hojjetu baay'ee baay'ataa waan jiruufi maani akka lama dullaadhaan fiigicha fiiguu wal buusanii darbuu waan dhufuufi abbaan jabaatee hojjechuutu irra jira. Namoota wajjin mari'atee lafa garaasaa gahuu hin danda'a. Garuu dandeettii malee utuu hojjechuu baannee xuruudha waa'ee aartii kana dandeettii illee uumamaa waa qabuuf namni waan akkasitti luucca'uutu irra jira. Olaantuu haa ta'u xumura irratti dhaamsa ati qabdu maalidha? Namoonni yeroo waa'ee maatiidhaanis wal qabatee, waa'ee aartiinis wal qabatee, waa'ee qabsoonis wal qabatee dhaamsa ati qabdu. Dhaamsi nan qabu uummanni Oromoo tokko ta'uudha. Bakka yaadne ni geenya'u tokko taane. Hundinuu wal jaalachuu, wal iyyaafachuu, deemanii akkamitti bulee abaluu warraan tan akkamitti oolee jedhanii wal gaafachuudha. Oromoon bakka jiranitti bakka hundatti jechuudha. Wallaaluudha, wal barbaaduudha, namni yoo dhukkubsate dhaqanii wal gaafachuudha. Akkuma ammaa jiru kanatti jechuu haalli amma jiru haalaan bareedaadha. Akkuma ammaa kanatti itti fufanii deemanii nama gaafachuudha. Amma fakkeenyaaf ijoolleen qeerroo hedduu sitti tolti. Ijoolleen qeerroo amma kan tiraanspoortii illee hin qabne, kan geejjiba hin qabne olii gad deemanii dhufanii gola nuti seenanii dhufanii nu gaafatu. Deemanii afaan keessa isa laaluu bakka yoo isa bira taa'aa oolanii isa bira bulanitti tola beektaa. Warri gurguddaan keenya illee akkas ta'uu qaba. Qeerroo qofarratti gadhiisuun irra hin jiru. Ijoolleen tuni nama gurguddaa laaltee deemti. Amma isa bira maaliif dhufu sa'a 24 waan inni godhe waan beekuuf haadhumaa fi abbaatti hima. Baraa dhufan. Qeerroo san immoo uummanni gurguddaa warri gita keenya irra jiru kun ijoollee tana jajjabeessuu qabu. Eeguu qabu eessa oolan har'a akkam tahan. Warra hidhameellee dhaqanii gaafachuu qabu. Warra dhukkubsateellee dhaqanii gaafachuu qabu. Akkuma ijoolleen kun gootu warri gurguddaanis maatiin duukaa bu'anii nama gaafachuudha. Nama gaafachuu akka ijoollee tanas jajjabeessuudha. Kanarraa kanaaf immoo uummanni Oromoo tokko taane jechaan oolu tokko taane amma. Tokko ta'uutu waliin dhufi deeme ammayyuu. Amma tokko taanee jirraa tokkummaa keenya immoo cimsannee waan kaleessa jalqabame san fiixaan baasuudha. Galatoomii Zaruun walumaa galatti xumuraa irratti dhaamsa ati qabdu waa'ee yaala keetiinis waa'ee fayyaa keetiinis wal qabatee xumuraa irratti dhaamsa ati uummata Oromoodhaaf qabdu nu dhaamiti sagantaa keenya goolabna. Dhaamsi naamu nama mana siibitama jedhanii ummatitti irratti duulaa jiru jira kana akka bakka naa ga'u akkana gargaaran hin barbaadan deebisee uummata Oromoo mana mataa kootii qabaachuun irra jira. Achumatti illee yeroo dhufanii illee wal gaafatan nama gaafatan kabajaatu jira. Kabajaa sana walitti godhuun gaariidha. Qabsoo kana immoo erga jalqabamee bakkaan ga'uun walii galanii gaariidha. Jabaadhaa ijoollee sirriitti guddisaa walii keessanis tokko ta'a. Tokkummaa keessan cimsadhaa. Ilaa fi ilaamedha wajjin haasaa walii wajjin mari'adhaa. Walii galaan jedha. Kanaaf waa'ee dhukkuba kootii immoo yaala guddaa waan na barbaaduuf akkana bira dhaabbattanii jedha kanumaan koo. Waan tokko inni beektaa hedduu dubbachuun fedhu jechuun yeroo baay'ee waan inni sarraa argu namni qabsaan tokko akkamitti saba kana rakkina keessaa baasuudhaaf qabsaa malee akkamitti deebi'ee namarratti uummata irratti rakkina tahaa yaada jedhu qaba beektaa. Kanaaf namni kun inni dhukkubaa yaaluu qabaa uummanni Oromoo jechuudha. Manallee akka jaan manallee itti godhuu qaba. Maaliif isatti mana gochuu jechuun jiruuf jireenya itti godhuu jechuun Oromoo qofaaf osoo hin ta'in alagaan nutti kofalti.
alagaan nama guddaa kana nama aarsaa dila kana kafale isaan akkana wal buusan nuun jiru. Lammata immoo warri isa booda dhufan bifa aartiitiinis haa ta'u bifa qabsootiinis haa ta'u yoo isatti hangafa kanatti yoo bakka godhan yoo kabaja kannaniif yoo jiruu bareedduu kannaniif warri duubaan dhufulleen onnee godhatee abdii godhatee qabsaa'aa jechuudha. Biyya ifiitiif jecha qabsaa'a. Yeroo baay'ee maaliin dhagaa nama ijoollee nama hedduu wajjin wal argaa isaafuu akkanan ta'in maal namaa gooti faa warra jiru jira. Akkas jechuun namarra hin jiru. Warri akkas jedhanii dogoggoran. Garuu uummanni maal gochuutu irra jira warra aarsaa kaffalee kanatti bakka gochuu qaba. Uummata qofa osoo hin ta'in mootummaan mataansaa mootummaa dhufus haa ta'u amma jirus haa ta'u hin beeku walii isaa garuu warra aarsaa kaffaleetti bakka godhuu qaba. Kabaja godhuufii qaba. Beekamtii kennuufii qaba. Yoo akkas hin taane kan duubaan dhufu kufaa deemaa jechuudha. Abdiin godhatu. Dhaloonni duubaan dhufu dhaloonni duubaan dhufu jechuudha. Maaliif inni nama dantaaf fiiguu miti. Nama maatii isaallee ol garagalee ilaallee nama ijoollee isaallee ol garagalee ilaallee Oromoo waa'ee Oromoo qofa haasa'aa deema. Namni waa'ee Oromoo yoo itti naasoo hin fedhu hin jaalatu. Utuu ciisuyyuu jechuudha. Kanaaf yoo isatti bakka godhan warra gurguddaan akka isaa jiru. Warra hedduutu jira warri bakka dhabee tattaa'u jiru. Nuhoo nama dheengadda osoo masaratfaan lallabanii mana goojjoo xiqqoo sanitti gochuu baatanii har'aan tana Oromoof osoo hin ta'in diinni nutti kofalti ture. Ormi nutti kofla. Orma diina hedduu qabna. Nutti koflaa ture. Amma warra akka isaa warra gartee aarsaa kaffalee kanatti bakka godhanii kan wal'aanamuu barbaadu wal'aansisanii iddootti godhanii boruu namni hoogaa lubbuu jira du'u jira yoo namni ka'ee du'ellee kan dhufu saniif jajjabina ta'a. Abdii ta'a. Kanaaf karaa kanaan kan hin galateeffachuu barbaadu uummanni kan koo jiraadhaa mallee galatooma. Uummanni waan tokko waan nuti xiqqeessee hin qabu waan nuti balleessee hin qabu. Uummanni hedduu nu gargaaraa jira. Waan nyaannu waan dhugnu isaantu nuuf kenna. Durii kaasee jechuudhaan ergan isa bira dhufee irraa waggaa 25 ta'e takkaa isaa deqee hojjetee fi duun argine gaafa kiraan manaa gahu kiraan ni kaffalu. Gaafa mana barnootaa ijoolleedhaaf kaffalamuu abbaa kanaa kaffalaan beenu ni kaffalu. Ijoolleen hangamma sadarkaa yuunivarsiitii gaanitti isaanumaaf barsiisu jira. Ijoolleen kan koo lama yuunivarsiitii jiru tokko haayiskuuliidha. Isaantu barsiisaa jira haga amma. Uummanni Oromoo otuu qabaate otuu haalli mijaa'ee fi dhugaadha nuuf godha. Waa hundaa'u nuuf godha nuu godhaa jiras ammas nuuf godha. Ammas uummatuma keenya irraa abdannaa. Ammas nama kanatti akka bakka godhaniin ergaa dabarsaa fi masarat faa Jimaa Mokonnin faa asumaaniin galateeffachuu barbaada jabaadhaa. Isaanis warra gartee uummata Oromootiif lallabuu jiru kana bira dhaabbadhaa jajjabeessaa haasaa biraa haasa'uu miti jajjabeessaa akkasitti bakka itti godhaan isiniin jaa galatooma uummanni Oromooti. Hayyee guddaa galatooma egaa Zarihuun Wadaajoo akkuma beekamu nama uummataaf jiraatedha. Nama dantaa ofii fi gotoo ta'eeti yoona kana asittiin arginu jireenya mijaawaa keessattidha kan arginu. Oromoo jedhee nama Oromoof egaa waggaa dheeraadhaaf falmaa ture haala jiru akkanaa keessatti arguun nuyi uummata Oromoo bal'aadhaaf iyyuu kuni qaanii guddaadha. Egaa haala inni amma keessa jiru kana fayyaansa haalli inni irra jiru kana egaa yaala guddaadha kan inni isa barbaachisu mana jireenyaa isa barbaachisa wanti hundumtuu manuma ofiitti bareeda wanta ta'eef egaa uummanni Oromoo bal'aan immoo haala inni amma keessa jiru kana hubatee jireenya inni kaleessa nuuf jiraate nuti immoo isaaf maal gochuu qabna maal gumaachuu qabna bu'aa bayinni kaleessa keessa darbee mana hidhaatti dararamee reebamee haasaa keenya afaan keenya har'aan nu ga'e aadaaf duudhaa keenya har'aan nu ga'e nuti yoo isaaf maal gochuu qabna egaa uummanni Oromoo bal'aan uummanni Oromoo hedduudha egaa Zarihuun miti nuti uummata nama biraaf nama ta'uu dandeenya wanta ta'eef gamanumaan egaa uummanni Oromoon egaa harka keessan deebistanii akka Zarihuun Wadaajoo waliin taatan gamanumaaniin ergaa koo isiniif hin dabarsa Zarihuun guddaa galatoomii fayyii mana keetti immoo deebinee fayyaan kees deebi'ee mana keetti mana jireenyaa keetti immoo deebinee akka wal arginu abdii guddaan qaba olaantuunis ulfaadhuu horii wali. Hayyee galatooma isinis mana haariyaatti wal agarra Finfinneetti. Finfinneetti deebinee mana haariyaatti akka wal arginu abdiin keenya guddaadha. Zarihuunis sirriitti nu fayyi. Ni fayya. Deebinee wal agarra. Nu jiraadhu nu bulii nu fayyi. Isinis nu jiraadha bakka nu fayyi. Daawwattoota keenya qophii gola maatii keenya gama keessaniin gahaa turre egaa asumarratti golamnee jirra mana artisti Zarihuun Wadaajootti argamne egaa bu'aa bahii jireenya isaanii akkasumas immoo gorsaawwan isaa mi'aawaa ta'an gama keenyaan gahe qophii keenya har'a asumarratti golamnee jirra kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaashee gama gummaa kaameraatiin seenaa lammii akkasumas abdiina waliin turani akka torban kan nagaasiniif haa ta'u nagaatti.